online anjuru bolesitiya lali social media namni waan kana raamtu meeqa goda ati sharia islama ke sambane rifeensa kee as qorattee jirta qaamni keessatti raqaba singili dha akkuma nama singili tokkotti suuraa nama singili akka keetiitti waliin kaate inni waan xiqqoo hawaasa kana biratti ajandaadhaan beekamuu fi siifi isa wal biratti agarraan sitti oowwee wanni kun akkasitti hawaasa gurra hunda seene akkuma tuu jette hiriyoota kee bisaayibban kee dhiiraa fi dhalaa wajjinis fi amma durallee kaatee waraabdee jirta maali footoo wajjin kaatees jirta siifaaree amti ijoollee dhiiraa wajjin ka'uun akkasii akka hiriyummaa mana kee qofatti dubbachuu gatiin barbaaduudhaafis amma kanitti mana nama kamitti dubbachuu sin barbaadu amma an akkaawunti kiyyaallee deactivate godheetiin hin ba'an wanta takkanaaf hin godhu. Anillee wanni si gorsu laalamma laal galatoomii mana dhagee ani amma kabajaan si dhaggeeffadhe. Ay Nasra maal seete beektaa kan akka isaan antini TikTokidhaaf yookaan followersiidhaaf akka hin taane akka isaan beekanu barbaadeeti. Thank you. Amma wanni si gorsu akka sistariiti jaatti laalamma. Dogongora jiru kan obboleessi kiyya murtu guutos dhufee hawaasa isaatiin ibsa. Fiigane pirankii meeqa dalagaa bara hawaasni sin qofaa miti kun pirankii jennee fudhanna nuti akka hawaasaatti immoo wanni kun pirankii jennee fudhanna malee wanni takka wanni nu ati taatees hin jiru wanni murtu guuta nu godhees hin jiru wanni ati nu gootees hin jirtu. Kun pirankiidha jennee fudhanna kan namni meediyaa kana fayyadamu kan kanaa oliitis waan fokkotaa pirankii irra caalaa hojjetee pirankii jee hawaasa kana tasgabbeessee jira. Wanni haareenni sirraan bahe hin jirtu welcome sagzenu sirraan bahe hin jirtu bareedutiya sammute sireesii godhi tiktaakii kheellee wal cuftuuf hin jirtu tiktaakii mana kan kee banadhu laayifii itti seenii hawaasa kee bashannansiisi garuu namoota afaan dhadheeraatan gastiisa ol galchan yookaan mana isaan siyaaman si haaseessan afaan warra ja'an akka mangistiitti irraa boonii Tigale wajjina saawin inte amma yaada keetiin dhaggeeffadhee uummataa himte malee wanti an afaan si bubbuteen jiru wanti nani ajandaan akka hawaasni sirra godhatuuf muudii sirra qabadan jiru Tigale laali sariitiin siima akka tina boochetiin siima miidiyaa kanarra maaltu jira beektaa waan ati sirri hubachuu qabdula namni tokko foloorsii 100 ol qabu lafarra nama bubbutee oodensii dabalachuu barbaada. Odensi nama gabbuse odensi isaa ol kaasuu barbaada. Yeroon sinjii wakkana ati ijoollee katamaati ni beekta nama magaalaati. Siigalee keenuyyee siigalee qananii. Kanaafi mana nama takka interview meediyaa yoo si godhe meediyaan warra amaaraa kan agartee miti gurbaa mataa malaaxaa kan rifeensan qabne san ka amaaraa san. Meediyaa OBN farratti godhi interview yoo interview siyaaman masarrat dhaabaa faa biratti godhi malee wanti ati qushaashni hundi kara deemtuun beekamtii malee beekumsan qabne ta qubee takkan beeyne meediyaa kanarra olii gaddeemtu interviinsi godha jettee wanni hanga burcuqqoo tanaa wanni qalaasa hudduun qabne fakkaatu muudii sirra qabattuuf hin jirtu nam takkaaf mana takka seentee interviin godheen anaas sinjee ana akka obboleetitti singee malee si ajajuufi miti si gorsuufi miti qalaasni hudduun qabne kan sagalee dhiiraan qabne sagalee dubartii qabu kan nama arrabsuun hariifatti fakkaatu namni fiifuuf hin mul'anne kan ifi akka nama jiruu if godhu namni nama ganda tokko qoftiin beeku namni oromoo kutaa kudhatekkaa fi qabuu hin dandeenye muudii sirratti hin qabate xurii keessa keezalaan geewu namni interviinsi godha jee dhagaa shawurra kaayyatee ol dheeraatee akka taa'u siigalee kan areenni akka korbeessa hoolaa isinitti bu'u hunda jechuun siigalee kan sagalee dubartii fakkaatu ka jaartiisaa yoo ollaan godhee fi jaartiisaa ilmoo itti godheef malee jaartiisaa ol dhaqqabee godhee ilmoo irraan dhalee hundi interviinsi godha jee sitti rarra'in. Okay? Akka mangistiitti intala warra Jummaa Abbaa Jifaar intala warra mootiitti warra keessan mangistii warra biyya bulchu meediyaa gurguddaa sii filanii interviisu godhan. Okay? Booni intala warra mootiitti yaadi intala warra nugusaa. Amma si arganii jiranii meediyaa bareedaa qopheessanii mudannoo kana interviisu godhanii boonii bareedii akkasitti dubbadhu uffadhu dhiqadhu intala Abbaa Jifaar fakkaattee intervii goota. Tiktaakii kanarra qimaalaan liqanqam yamaanim የሰው ልክ አያቅም ይወጅን ባያቅም አይጠረቀቅም ይወጅን እንጠራቀትን አና ሲቲሜ በለይቲቴ አየ አከለ እንጫቲን ሲቲ ማማዝ አና ጉንዱ በዶ ኦለር kifaden dubbaddu laqaj jen dubbaddu ittiyaadetin dubbadda wanina ittiyadu sun
haasawu kiyyaa miti koommantii biyyaa torbaan dakka nama eeyyisiisa baatii lama nama eeyyisiisa arreefu si yaadeetiin afaan kee qabadhu bayi siin kee qalaa sodduun qabne bira inshaallah ani waan hin fade yoon tahe ani mootii meediyaa kanaaf mootii akka obboleettiitiin silaala kabajaa guddaan sii qaba haasawni kanaa ol si gaya obboleessi kiyya murti guutolleen dhufee kabajaan uummata isaatiif ni hima akka kabajaa qabutti akka bareedaadhatti siin jaaladha siin kabajaa fataa jee gastiilee nama sitti waliin galchu sammuullee siin bispisiin yoo feete taayi yoo feete ni baata I love you my sister. Artist adabdin si galchi na abshiri Mami hundi keessanii yoo dhiifama guddaa murtiin illee dhiifama guddaa ya hundi keessanii dhiifama keessattuu yaa murtii wallahi dhiifama hundi keessanii illee abshiri abititi yamonne ani amma imman keddu garana nyaate wallahi malifi sagale atlaifi sente nama dibba jaasilala ture atin dubbadhu isa dura jattee baate inni dawwale ibsaadhaan akkana jeena siraateen akkamiin taanaan jettee ati siigalee ni bocha yaa oromo wallahi ani xaanfadheetiin bahee faamiliin na rakkisanii hiriyoonni kiyya na rakkisanii heerumuuf deemtaa heerumtee jirtaa eessa jirtaa akkamii footoo akkasii haate akkamii viidiyoo akkasii daleeddazanii na rakkisanii anuu isa dura gabbee meediyaa dubbachuu dadhabee namni nanuu haasaa wajjin godhuu didee baheetti dawwalee afaan irraa waan akkasii baasee an kanaaf hawaasa kiyya kaniin kabaju kaniin jaaladhu kana sirriitti orma kiyya irraatti mee ummanni oromoo akkanatti fayyadde ummata keetiin naa fayyaajiin ganaa waan akkanaatiin sittin dhufu ummata kee bareechiiti faamilii kee dhiifama gaafa bareedu Silumaan Nasraa annama dalagaa dalaguudha nagaarii ana beekanii hedduun isaanii na beekanii nama wanta akkasiitiin illee beekamuuti followersii dhibbaaf soddomii wayillee kan hin fide kanaanii miti hundi keessanii na beektu nama laayivii irrallee seenuu mitiyaan nama laayivii geemallee taphatu miti nama laayivii seenus mitiyaan beekanii an nama mataa kiyyaaf dalagatee jiraatu nama faamilii kiyyaaf dalagii jiraachisu malee an nama akkasiis miti saniifan beeksaba kiyya kabajaa beeksaba kiyyaaf malee jireenya kiyya keessa namni na dhorkee yookaan immoo na yaaddeessu takka illee hin jiru. Murtiin ogguu etuu abbaa manaa kiyya ta'e illee koo wanti natti hir'isu takka illee hin jiru. Garuu immoo kun soba gatii ta'eef dhugaa miti. Piraankiidha guys. Piraankiidha. Akka kana bartan piraankii ta'uu isaallee ammas ta'u. Ansiniif gatii sobanaan akkasinaan jennee boru yogguun argitanii murtiin akkasinaan jennee fi akka soba ta'e. Akka ni sobdi jaanii am fuulduraaf sirriitti wanni dubbannee fi waan tokko sirriitti namni attaakii akkasiin gooneef kabajaa hawaasaa qabduuf gabbaatee dubbattee jechuudha. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamitti jirtan qaqqaaliiwwan? Nagee fayyaa dalta dilokam. Ganani amma dhugaan wayii jirta. Ani anaa gammadee bakkaan uffaa piraankiin hojjeta rabbii. Ani gammadee gammachuu if wallaalee obboleessi jee bakka qananii naafuu jee bakka more from jee odoo gammachuu jiru piraankiin hojjeta come on. What's going on? Na beekta jedhiitiin yaada jalfaa diloo. I know you. No worry, I'm going to do a surprise in Tanzania. Kona Victor. The Cotti Sinolin in Sena, I will lay on Senu, Nama Brabra Senin Beku, Ipsa, si Zikramali, Bakabra Senin Beku, Nabitani. Amnestau Akas. Gerumal Leftani, Pranketin, and the contour system. Can you see Daftri Johnny on Tabrighton time? Duranissimo Prankiti are named in it. Suuraan dura post godhame sun wal arginee jirra jedhee nama dhibba ja'atuyyuu gastii isaarra ture laayivii isaarra ture namni sun hundi qananii qaamaan arginii ilillii kennii fi waliin bareedanii jedhanii qaamaan na argee ilillii naaf kennee achitti wanti biraa hin jiru. Taasise sanuma. Suuraan sun nutillee itti yaadnee miti bara aniif murtiin wanti nuti wallahi wanti nuti ajandaadha piraankiidha jennee baana jennee waliin dubbanii takka illee hin jiru suuraan ni deemtee miidiyaarra bakka an faamiliin naaf bulee
sanan kanin itti millee amma waliin turre bishoftuu waliin turre amma yeroo kara manaa dhufnuuni manaanaaf bilbilamee akkasnaan jedhamee jedhee itti malee wanti inni beeku takkallee hin jiru millee. Okay, ati ammuma dubbatte for the first time. Yaa annaaf hin bilbilamne bakka manaatis naaf hin bilbilamne namni takkan argine jedheetiin ture. Hiriyoonni kiyya hundinuu voice naaf godhanii tekstii naaf barreessan isaan illee wanta biraayit hin ta'in dhuguma dubbiin kun yaa namni hundi amanii jira warra na beekan hedduu na beekan malee kan namni hundi amanii jira sirriitti fudhatee jira na yetu namni dasna jedha ture garuu immoo amanamuu isaatu na cinqee maaliif jennaan wanta dhugaan taanii takka namni yeroo dhuguma godhee fudhatu boris nama sana waliin si eega. Yoo dhugaa goone hoos maal rakkoo qabu. Mucaa bareedaa kanaatis bareedduu sana. Kuni dasna jaata. Gaafa dhugaa ta'e ni dhufna. Garuu immoo ammaaf dhugaa akka hin taane. Haa namni beekuudha. Saraan maal nuti taane beektaa garanii in keessa amma yoo guyyaa tokko guyyaa lama booda waan rabbiin uumuun beekamu atis jaalala isaatiin qabamtee innis jaalala keetii yoo qabamu karaan sobaan dabran deebii nama dhibaa jaala. Arrag gizee namni akkana isinii gammadne piraankiin jettanii booda gizee dhugaa gootan namni akka beeksisa. Yee dhugaa kana gaafadhu laala amma wanti maaltu jira beektaa jaalfaa diloo ani rabbiin narra gaadha maqaa rabbii gammadeen ture guyyaa dura ani sibiratti naan jeemu tuguutoo nasaa ta'e. Angaruu piraankii duraanuu numaan shakkee. Olsiyaan wallaahi ni rifadhee siin boochee ni rifadhee. Ani wallaahi fuudhee hanga guyyaa kanaan jechaan yoo ilaal haga guyyaa kana maqaa rabbii murtuguutoo mucoon sanuu taatee jirti. Awaasan leen isinii jaalatee jira mucoota naannoo fuudhin jechaanii ture. Maannaan jee siifin deebisaa qo'inaan jeela. Galee siifin deebisaa naan jee amma reefu naa barreessee an hojiirraan ture silkii kaasuu hin dandeenye reefu gunti bilbilarraan jira obsii naan jee. Osumaan akkana jiru laayifii gaseene laayifii yeroon seene laayifii irratti waa'ee viidiyoo wayii takka dhaggeeffataa ture keenuu tana mucoo tana interview godhuu jira namni wayiiti. Guusaniin waan fokkotaan dubbatiin hin jeen. Mucoon nagaraa laayifii cufteetumu baatee keessaan nasradiyya piliis naa bilbila kee maan boochu tiktokii keessaan. Ani bilbila hin qabu maanin si bilbila lakkoo sanatti ergiteetti jaalfaadhan yeroon bilbila nasraa faamiliin kiyya na qabatanii jiranii ani boru dirree dhawaa deemuuf hin deemaa. Obboleetiin kiyyaas na qabattee hiriyoonni kiyyaas na rakkisanii viidiyoon bakka hunda wal geesse ani meediyaaf haaraya wanni kun akkana natti taajeeneenye naaf murtii jidduu gaafiin jaalalaa takka hin jirtu jetti. Fiigalee uummanni meediyaa amananii jiranii faamilii illee rakkisaa jiranii akkamiin godha yaa nasraatii rabbi jayi mana banatee kana dhibba jaarrachee cufee bahee goote. Namni koo wallaahi mana ummaa kiyya bira deemee hiriyoonnis ijoolleen isaanii itti agarsiisanii mana deemanii maashaallah mucaan kan kee heerumtee jedhanii mana wallaahi eebbisuu deemanii. Isin wanta takkan jenne bar kolfaanaaf bilbiltee kan annatti dhagahame maaliif ennaan haadha kiyya hin gammaddi utuu dhugaa ta'e. Yaa ani asirratti illee wanni niin jechuu barbaadu gabaabnuma shamarran keenya wanni barnoota furachuu qabdan asirraa firaa fi haalii fi haadha abbaa isin dhalee isin guddise qabdan dhiiraaf rakkoon qabu wanni kuni. Dhalaan ammoo gizee akkanatti lafaa kaa'aniituma gizee takka jaan firaa fi haalii qabdi biyyoon tun obboleeyyan haboo namoota gurguddaa biyya biraati ganda biraati gizee harkan aruusa odoo nuyyaamin jaanii itti haaruu malan odoo manguddoon ergatiin odoo kabajaan waan takkan godhin maali jaanii namni waan ilaaluuf dhalaaleen teenya silaarraa qusattanii gaarii waan akkanaa barnoota isinii ta'u faamilii hedduutu namni isiniif gammadaa dhugaa garuu tun meerree keessattuun tana dubiraa taatee sii galee nama ganaa kana dura bultiin jaarratiin taatee gizee waan akkanaatti sooshaal miidiyaa irratti sirriitti akkanatti ol bahu xiqqoo namni firaa fi haaliin sin mufata obboleeyyan kee haadha abbaan kee meerree odoo kabajaan manguddoon hin dhufin odoo sii galee sinastiraataan tartiibaan wanni hundi hin deemin sii galee namuu aadaa qaba akka aadaatti amma adumaan argeetu dura dheetee laallattee qaadhimattee qaadhimaadhaan waliin namni isin beekee ni kaa isinii godhanii akkasitti wanni hundi haa ta'u asumaanuu barnoota isinii ta'u irraa qusadha. More welcome, brother. Anyways, Kanani, we know you. Nama taphatu ati murtiinis mirt araadaa fennenis mucaa feenya aadaa ta'e bakka rakkoon hin jiru laafisaa laalaatti canaanake itti himna. Amma maal goona beekaa jaalfaa diloo wanti kan sittuma yaa faamilii
ijoon tuni akkana meediyaan beekumi piraankiin kanarra hamaaleen akka jiru akka isin beeku ni itti jaata ijoollee reefu amma booyaa turte wanti ati taatee takka hin jiru sistaran dhugaa rabbi sitti himaa viidiyoo meeqan irra dalagaa jiranii kun nama kamicoo samriina hin kanallee ni beektaan samriina artist samriina Hundi ati beeka fuutee dhiine nanda. Awarraa wajji. Alfaadiloo kanallee ni beektaa. Alfaadiloo. Wayye sabri. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Assalaamu alaikum hundi keessanuu. Wa alaikum salaam. Dhalli too. Akkami. Nagaan lakka. Eegee qabda. Kanani amma manguddoo ergina khalaas bakka murtiis ni dubbifna. Ijoollee hunda wal taane. Kanaan garmaatiin kiyya warra ta'u jedhan miti bar. Of course. Ni ergina khalaas ati nurra dhiisi. Murtii guutuun yaa akkas taanaan. Fuula serious godha. Waan aanaa fi alii mee aliin dhugute. Odoo TikTok. Ali manguddoodha carraamaan kan inni absa aliidhaaf dhugaa rabbi. Hauna as deebisa alii xiyyaara. Deebisinya. Odoo si galee TikTok nurraan cufamne wal gurmeessinee si galee sponsora taanee manguddoo ergina khalaas. Ali eessa jirta irra share godhi samri. Share godha. Majaala jira private Aliin jaarsan ta'u dhufee. Ergadhu Ali deebi ergadhu. Sisootii isaa himachuu dhufee inni.